ayyaana baranaa haala gammachuudhaan haala ajaa'ibsiifadhaan dabarsiifanne galatasaa. Egaa gaaf nama miidhaman waaqayyo immoo waan guddaa namaa godhee nama gammachiisa. Haala kanaan. Kana fakkaataa nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa jirtu an nagaan jira galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu egaa warra amantoota kiristaanaa mara keessan baga geessanii isiniin jedha ayyaana Faasikaatini. Egaa ayyaana Faasikaa haala kanaan dabarsinee jechuudha. Egaa gaafa namaan gidi qabaman waaqayyo immoo ol lama qaba. Galanni waaqayyoof haa ta'uutii ayyaana baranaa haala gammachuudhaan dabarsee ijoollee koo duukaa jechuudha. Akkuma beekamu egaa ani akkuma beekamu hin beektanii isa faanarree yoo wal dhabee maatii isaa faana waliin hin dhabu jechuudha. Maatii isaatiin waliin illee hin oolu isa faana wal lole jedhee maatii isaatiin hin oolullee jechuudha. Sababni isaa maalinni ilmaan walitti dhallee qabna waan taaneef ani maatii isaa haadha isaas abbaa isaas obboleewwan isaas kamii isaaniitiin hin oolu jechuudha. Hundi isaanii amma fakkeenyaaf warra jiran kun obboleettiin isaa kun isheen achi garasiin soofarra teessee jirtu obboleettii abbaa manaa kooti jechuudha. Ijoolleen kun immoo ijoollee isheeti. Isaan gara sanaan taa'atii jiranii mucaan amma immoo akkana darbe mucaa kooti hin beektu hunda isaanii waan ta'eef isheen kun siistariidha. Egaa akkuma beekamu viidiyoo isinii waraabitan ture jechuudha. Viidiyoo isinii waraabeen ture ayyaanni booromtii isaa kan ta'udha. Viidiyoo kanan isiniif waraabee jechuudha. Booromtii isaa immoo guyyaa jimaataa natti fakkaata. Garuu guyyaa qidaamee viidiyoo gad lakkiseetiin hin ture. Egaa akkuma beekamu guyyaa jimaataa beellama qabnaa turre ijoolleen walitti araaramtan malee walitti dhuftan malee jedhanii na rakkisanii jennaanii ijoolleen egaa isaaniif haamilee isaaniif eeguudha jedhee iddootti beellama walii qabne sanatti dhaqnee turre jechuudha. Achi teenye eegnee dadhabnaan galle jechuudha gara manaa. Mucaa xiqqooyyuu qabannee qorra sana keessa taa'ullee dadhabnee gallee jechuudha. Ijoolletti himaa tanan ture anarraan hin dhufne waan ta'eef kana booda ana wanti na galchu tokkollee hin jiru. Kanaan booddee abbaa keenyarraa gargar nu baastee isit akkana nu godhe isit akkas nu godheettanii raawwattanii waa'ee kan koo hin dubbatina jedhee ijoolleellee waadaa galchisiifadhee viidiyoo isaanii isiniif hin kaa'adhuma viidiyoo kanaatirratti yeroon ijoollee faana haasa'ee ijoollee gaafadhee hunda jedheen isiniif hin kaa'a jechuudha viidiyicha. Kanaafiyyuu waan hunduma isaatti himee ijoolleen kanaan booddee ati waan tokko waan nu balleessite tokkollee hin qabdu kan nu balleesse isadha duras balleessa isaas akka ta'e irraa barannee jirra kan jiran ijoolleen irraa baratanii jechuudha. Duraan anarratti kan murteessaa turan ana kan himataa turanii hin baran jechuudha. Kunoo beellamee fi raawwateet guyyaa beellamaa sana qorra sanaan urfa sanatti dhaqnee teenyee eegnee dadhabnee gara manaa deebinee galle jechuudha. Kanaafiyyuu ani waan itti balleesse tokkollee hin qabu ijoollee kootitti. Ani mudurumas immoo kanan akkan isaan gatee tanan deema jedhee kana haasa'aa turee fi dhimmuma kanaatiif jechuudha. Gaaf har'a yoo tokko dubbatame boru waan biraatti dubbatama. Har'a yoo waan tokko jedhame boru waan biraatti jedhama jechuudha. Sababa kanaafan achirraa fagaachuu naa wayyaa. Namichuma kanayyuu ijumaanuyyuu hin argu irraa fagaadhee jiraachuu naa wayya. Irraa fagaadhee ilmoo koo guddifachuu naa wayya jedhee murtee sana kanan murteeffadheef sababa kanaatiif jechuudha. Kanaafuu ijoolleenis arganiitii jiru rakkina isaanii ani immoo ijoollee koo gaddisiisuu hin barbaadu. Waan naa godhu hin qaba waan hunduma isaayyuu waaqa biraa dhufa wanti hundinuu ijoollee kana waan ittiin guddisu dhabu'anii dhugaa dubbachuudha fedhan jechuudha. Kallattii kamirraa nan argadha waan ijoollee kana ittiin guddisu waan ittiin guddisu hin dhabu jechuudha. Kanaafiyyuu ani ammoo wanti natti dhaga'amu tokko hin jiru. Wanti ani silaa ijoollee kana dhiisee deemuu laata kanan inni jedhee yaaduuf namuma kanarraa fagaachuu barbaade tanan namuma kanarraa achi siquu barbaade tanan malee dhabeetii miti waan ijoollee kana ittiin guddisu as taa'ee akka barbaadetti waan barbaade godhee raawwadhee ijoollee kana guddisuu nan danda'a jechuudha. Innaa akkasinis ni jedha. Egaa akkuma beekamu ayyaana haala kanaan dabarsinee dhugaa dubbachuudhaa fi waaqayyo na gargaaree ijoollee kootiif hoolaa bitee fi jechuudha.
hoolaa bitee fitiniin hoolaa qalee fi siistarii duukaa kun akkasitti foonicha muraa jirra. Siistariinis haala gammachuudhaan dhugaa waaqayyo jechuudha. Ijoolleen koo gammaddee akka maleedha. Haala gammachuudhaan ganama duraa waldaa dhaqnee waldaadhaa deebinee dhufnee raawwannee hoolaa ergasii erga waldaa dhaqnee dhufneedha jechuudha. Hoolaa yookaan qalsiifannee egaa amma kun erga waldaa dhaqnee dhufnee siistariin abbaa manaa kootiillee waldaa wajjiniin dhaqnee waldaadhuma mana kan keenyatti nu faana dhufte jechuudha. Kanaafiyyuu erga waldaa dhaqnee dhufneedha jechuudha. Kana hundumaa kan hojjannee ergasii qalamee ergasii kun mummuramee raawwatee egaa daddafnee hoolaan akka qalamteerraa baateen akka qalamteerraa baateen daddafnee jechuudha. Mummuruutti teenye isa mummurree kaanee egguma sana xibsiisaa hojjetanne jechuudha. Sanaan booddee immoo egaa viidiyoo waraabaan xiqqoo nutti hin mijannee ariifannee qoonqoonis nu qabdeetti itti lallaafnetti irra hundi keenya iyyuu waldaa turrii dhufnee sa'aatiin amma nuti itti waan kana hojjetaatii jirru naannoo sa'aatii 8 waan akkasiiti jechuudha. Namni guyyaa nyaatee quufee kan itti bashaadaa jiru nuti yeroo sanatti ganaa nyaachuudhaaf foon muraatii jirra. Akkasiin isiniin jedhaa waaqayyo na gargaaree jennaanii ijoollee kan koo haala gammachuudhaan jechuudha. Osoo abbaan keenya nu bira jiraatee anis immoo osoo abbaan manaa koo na bira jiraatee jedhee raawwadhee akka hin gaddine dhugaa waaqayyo na gargaaree egaa kunoo haala gammachuu kanaan ijoollee koollee gammachiisee ofii kootiifillee gammadee akkasittiin dabarse jechuudha. Kanaafiyyuu egaa akkuma beekamu waan hedduudha kan dubbatamu ammoo mallee jechuudha. Waa hedduutu dubbatamaatii jira. Egaa ijoolleedhaaf galgala bilbilee fi guyyaa kaleessaa jechuudha. Ayyaanuma guyyaa ayyaanaa kana bilbilee fi raawwatee eenyudha hoolaa bitee kan isinii fidee eenyudha kan qalee maaloodha wanni hin jedhamne hin jiru jechuudha. Wanni hin jedhamne hin jiru. Ijoolleetti akka wayiitti caaffaraatii jira jechuudha. Silaa ofii isaatii ijoollee kana waan tokko gochuufii kan qabu ijoollee kana silaa ofii isaatii yaadee fi raawwatee ilmoo isaatii waan ta'eef ofii isaatii waan gaarii tokko akka daa'imti kun ala hin ilaalle jira miti. Akka daa'imti kun ala hin ilaalle daa'ima kanaaf waan tokko silaa kan gochuufii qabu har'a ijoollee kanatti eenyudha kan hoolaa kana bitee isinii fide eenyudha kan isiniif qalee. Tokko mucaadhuma argitaniirtu mucaadhuma kooti jechuudha. Namni inni kun immoo nama qaluudhaaf dhufedha. Ani immoo achuma biruman jira wajjinumaan nan dhaabataatii ture viidiyoo yeroo sana viidiyoo bicoota kanan irraa waraabee jalqaba irratti kan argitan sana oolan otoo dhaabataa jiru iyyuu na waraaba jedhee sanan hin jenne bakka sammuun namaa jira mitiire gaafame sammuun iddoo meeqatti si hiramteetii jettu waan gootus waan dhiistus waan taatus si wallaalchisa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Innaan ergasiin erga hoolaa lukatti hidhaniitoo morma buusuudhaaf taa'anidha jechuudha. Kanaan viidiyoo xiqqoo tokko irraa waraabee malee sana dura yaadanne jechuudha. Wangumayyuu dhugaa waaqayyo waanuma tokko yaadanne bakka fiziziin jedhee namni silaa ganama dursaa odoo manaa hin bahin halkaniin ka'ee raawwatee yaa'u tsoomeen nuti wantinidha waan ta'eef ortodoksii ta'aa warra ortodoksii ta'aa idooti tsoomii hiikuu maalii jedhee raawwatee kan dhaqee halkan ka'ee hojjetatee maal jedhee malee nuti dirqama akkasiin qabnu yoom tsoomnee tsoomii sana hiikuudhaaf jennaadha malee garuu egaa namni immoo yeroo namni nyaatu yeroo ullaan kan kee yeroo waa hunda goggodhatu gaafa teessee ilaaltu dasittiin jedhu atis immoo waan sana godhachuu barbaadda waan ta'eef xiqqaattullee waan taane akkuma ollaatetti daa'imti kee akka alan ilaalleef waan barbaachisu goggodhuufin dirqama jechuudha daa'ima kanaafi. Sababa kanaaf jedhee sanaanis sa'aatii 8tti waldaadhaa dhufee hoolaa kana ijoolleen kun akka qalamuuf taasisee sanaan booda ogguma sana labbii goonee raawwanne ijoollee keenya faana nyaannee yeroo tokko akkasan jedha beektanii ammaanii na gammachiisa jireenya namaan itti jiraataa jiru kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee na gammachiisa jechuudha. Maaliif na gammachiisa yoo jettani dhimma hin qabdu akka barbaaddetti jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf otoo abbaan manaa kun jiraate amma yeroo sanatti
Yookiin waldaa deemuu si dhoowwuu danda'a. Ganaa hoolaa otoo hin qalin otoo nyaatan hojjetin akkamitti baatee waldaa deemta? Akkamitti otoo hoolanni qalamuudhaaf ganaa taa'atii jiru otoo nyaatanuuf hin laatin ollaan hin nyaataa maalidha? Ijoolleen otoo nyaatin maal jedhii raawwatee balaa sitti buusa jechuudha. Garuu kophaa kee hoo maal goota? Yoo barbaadde shiroollee baxabbaxxee maaf hin taane ganama nyaattee gaafa sa'aatii barbaaddetti dhuftee raawwattee hojjetattee nyaatta jechuudha. Ani jireenyi kun na gammachiiseera dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'uma tokko na gammachiise. Jireenya baay'ee gammachuu tokko keessan jiraataa jira dhugaa rabbi jechuudha. Garuu amma namni tokko bakka jireenya kan koo naalaa boora'eera maaloo ta'eera eraatee ofitti gadda miti. Ani garuu dhugaa waaqayyoo jechuudha. Baay'uma tokko jireenya nama itti jiraataa jiru kanatti gammadaatii jira. Galanni kan waaqayyoo haa ta'u. Yaa eebbifamu